Shaaxiree fi Shiggiree. Durii dur nama maqaan Shaaxiree jaaniin tokkootu ture. Namni kuni naannoo jiraachaa ture sanitti ummata sobee malaan irraa nyaachaa jiraachuudhaan beekama. Mala sobaaf ittiin fayyadamu keessaa tokko buqqetti daaraa guutee gubbaarra dhadhaa dibee akka waan qabeentaan guututti dhadhaa taateetti ummata biyyaa afan faajjeessuudha. Garanaan keessa caalu hin turre. Gaaf tokko osuma akka aadaa isaatti daaraa buqqee guutee gubbaarra dhadhaa dibee namaan sobuuf deemuuti namicha tokko kaa'amna deemu walitti dhufe. Namicha ijaan millateeti eenyu siin jaan je'ee gaafate Shaaxireen. Namicha karaa deemuus irraachi hin qabne Shiggiree naan jaan je'ee deebiseef. Eeysaa deemta je'een Shaaxireen deebisee. Ani horsiisaa kanniisaati jaartiin naaf deeyseetiin deema kana dhadhaadhaan jijjiirrachuuf biyya dhadhaan jiru barbaada deemaa jira je'een. Nama heddumminaan loon horsiisu kan dhadhaa deemaan jijjiirrachuu barbaadu beeytaa je'ee gaafate Shiggireen. Yaa Shiggiree keenya guyyaa khayriitti rabbi waliin nu fide anis tanuma harkaasi qabdu harkaana qaba. Ani horii mooraan shanfan qaba. Akkuma keetitti jaartiin naaf dhalteetiin kunoo buqqee dhadhaa tana nama deemaan naaf jijjiiru barbaada deemaa jira. Baguma wal qunnamne je'een Shaaxireen. Jarri lameenuu buqqee harkaa qaban wal jijjiirrachuuf walii galan. Akkasiin buqqee wal harkaa fudhatanii gara ganda ifiitti galaaf ifirra garagalan. Shaaxireen daaraa buqqee guutee dhadhaa je'ee ummata ittiin sobaa bahe arra milkii osoon ta'in waan biraatu isa mudate. Akkuma baretti buqqeen deema guutuudha je'ee afaan meeffachaa qorii guddoo fidee buqqeetti gaggombise. Yoo isaati buqqeen deema nyaqi. Dubbiin immoo akkas hin taane. Akkuma inni buqqee daaraa guutee gubbaa dhadhaa dibee namaan sobaa bahetti isaas buqqee waan biraatiin guutuu tan gubbaarraan deema dibamte isa mudatte. Buqqeen inni deemaaf eegu hamma gubbaa dibame malee jalli faltii horiitiin guutamte. Shaaxireen aaree akka if godhu dhabee booda namicha Shiggiree jaaniin kana barbaaduun qaba. Kan anaahuu Shaaxire kuni nama jabaadha waliin dalagannee dafnee duroomnaa je'eeti yaade. Waan amalfatan lakkisuun nama dhibaa. Akkuma dur hireeyyoo harkamte jechuudhaan buqqee daaraa guutee gubbaarra dhadhaa dibee Shiggiree barbaadaaf amnaaf karaa bu'e. Shiggireenis mana gahee buqqee banee laalee jalli daaraa ta'uu hugguu hubate. Kun kanuma ajaa'ibaati je'ee Shaaxiree barbaada manaa bahee karaa bu'e. Osoo wal barbaadanuu karatti wal afaan dhufan. Aboosuma yaa darbama je'een Shaaxireen. Anuma yaa kennama jechuudhaan deebiseef Shiggireen. Aboo qarri lama waliin muru. Naa ati yoo waliin hojjanne dafnee duroomnaa haa hela waliif taanuun jaa akkam jetta je'een Shaaxireen. Tole Shaaxiree keenyaanis yaaduma saniin qaba waa taatee je'een. Akkamitti akka dafanii ittiin durooman wal mari'atanii mana namicha dureessa biyya sanii tokkoof dalaguu murteeffatanii dhaqanii akka dalaganiif dureessa sun gaafatan. Taajirtichi biyyaa eehamee fi lameeniifuu hojii addaan kenneef. Shaaxireen sa'a loonii dhaltii takka qofa akka tiissu ramade. Shiggirees faltii sa'a sanii guyyatti huggu takka akka jalaa darbu ramade. Saani Shaaxireen tika oole guyyaa guutuu osoo hin dhaabbatin gaara daggala keessa ceehaanii oole. Shiggireenis faltii takka haree hugguu darbe faltiin biraa duruu bakka buute. Guyyaa guutuu faltuma haree osoo darbuuti aduun itti dhiite. Aduun golgolooytee galti loonii hugguu geessu Shaaxireen sa'a guyyaa guutuu isa butuchaa oole manatti galcheeti gale. Akkamitti oolte Shaaxiree jee hugguu gaafatu. Yaaboo eegaan faltii takkitti haree darbe guyyaa kana guutuu rafaatiin oole. Ati hoo akkamitti oolte jee gaafate Shiggireen. Anis sa'a tokkicha ganamaan eegaan dheechisee quubse booda saani ciisaa oole anis rafaatiin oole jeen kunis. Eega akkas taate boru dalagaa teenya tana haa wal jijjiirrannu akkam jetta jeen Shiggireen. Tole eegaa ati jette humaani taati jeen Shaaxireenis. Aduun akka dhiitetti nafne ni bariite. Isaan lameenuu dalagaa laaftuu haragalfannoo guddoo qabdu dalaguuf gara bobbaa qaceelan. Shaaxireen faltii darba. Hoggaa alaa ol deebi'u faltiin numa deebiti. Ammaas ni darba. Isin numa deebiti. Dhuman qabdu. Shaaxireen dubbiin ajaa'ibatti taate. Shiggireenis saani guyyaa kana guutuu qoree fi qajimaa keessaan arihaa oolee galgala gale. Duuba ammaas akka itti oolan wal gaafatan. Aboo saani qilleensarraan na deemaa oolee. Waa akkaan itti oolen qabu jeen Shiggireen. Aboo anis faltii numaan darba isin numa deebiti. Guyyaa guutuu osoon kishif hin jiinin tanumatti oole jeen. Eega akkas taate khazinaa warra dureessaa tana cabsannee asii haa baafannu jeen Shaaxireen. Kun yaada bareedaadha haa cabsannu jeen Shiggireenis. Shaaxireen
ati hamma si ga'u na dura fudhu jeen shiggireedhaan. Shiggireenis tole jeeti maallaqa hammaarachuuf kazinatti harka darbe. Kazinaan sun maqasa guddaa qaba fuudheeti harka shiggiree ciqileetti irraa ciqqaawe. Akkasiin harka dooluu qamisa jalatti dhoysee yaa shaaxiree keenya an waan naafi nama keenya ga'u fudhe atis dafii fudhuu nu yaasi jeen. Shaaxireen hugguu kazinaa harkatti darbu harki muramee citee hafe. Dooluu gararraasee shiggiree agarsiise. Shiggireenis dooluu qamisa jalatti hagoogee gadi luqqiseeti waasi qofaa miti ilaale kunoo kiyyaas jee agarsiise. Akkasiin isaan lameenuu harka tokko tokko dhabanii gocha badaa haala kana isaan mudee balaaleeffachaa gara ganda ifiitti dachaan. Dhageeffattoota sagalee Oromiyaa jaalatamu. Sheekkoo tana namaatu gaafaan ani ijoollee natti hime. Abbicha natti hime yaadachuuf jibbaadheetiin dadhabee kanaafuu abbaa itti godhuu hin dandeenye dhiifama naa godhaa. Waan na dhageeffattaniif fayyaa dayaa. Sagalee Oromiyaatiif an Aarif Mahmud Alii Sayyidooti nagayatti.